Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi keenya isinaa qaqqabu jecha akkam isin biraa lafti bari'ee kaatanii nu biraa bari'ee xiqqoo barfachaa jira. Ganama keessaa sa'aatii 5:07 jira jechuudha. Innaa ganama waanaan dhufeef waan barii natti hin fakkaanne kanaaf shakkii isin gaafadhe qimamoonni akkam kaataniittu moo rafuutti jirtu. Innaa akkasii maal qabattee dhufte yoo jettanii oolmaa koo guyyaa har'aa isin waliitiin ooluuf isin waliin hojjechuuf hin dhufe wanta aga sa'aatii kanaatti hojjetamuu qabu hojjedhe kunoo uffata qorraan ganama uffadhellee akkuma narra jirutti jira. Wanti isin yeroo dhuftan dhiistanii dhufuu hin qabne wanti lubbuu kana keessatti qabee jiru ana waan akka kanaati jechuudha. Roobiseedhaan fas akkasitti uffatamu beektu mitiire isa akkasii faawwan fufurdaa akkasii qimamoonni dhiistanii nufiina hanamma tokko hin jiru ta'e ani jiru qorri na go'ee hin dubbadhu mana dabarseen dubbadha kanuma keessaa natti qorra innaa akkuma ganama uffadhichi jira amma aduun ho'ee jira waan ta'eef ofirraan baasa ganama yeroo kaanuu suuqii banuu jira taasisa ofii gaggeessuu jira akkasitti jira waan meeqatu jira amma ho'ee jira waan ta'eef irraa baasee gara hojiitti darbuu fi mataan immoo kun akkuma argitan qibaatiitti dibeen jira jechuudha. Qibaaticha isa viidiyoo guyyaa lama dura hojjedhisan har'a immoo itti dibee jira. Kun amma kun qibaatiidha. Daqiiqaa 30 booda nan miica. Isa duratti garuu wanta nu hojjedhutu jira. Wanta isin waliin jechuudha. Ni argitu innis maal akka ta'e wayinii balaachuu. Sana gara sanatti waliin deemna. Video like share gochaa agee xumuraatti nu waliin tura. Warri haaraa taatan immoo subscribe godhaatii mana kana subscribe kuma soddoma galchitan wanti isinirraa qannasu tokko hin jirola. Anumatti isiniin jedhe wanti isinirraa qannasu tokko hin jiru. Laayikii illee akkasitti laayikii xaq yeroo gootan qubni kun akkasin hin ta'u. Akkasin hin ta'u. Akkas ta'in bal'atan guddata malee isinii galee. Kanaafuu jajjabeessaadha. Inni kan biraan immoo warra ganaa yuutuubii banatanii hojjechuudhaaf sabskraabii kadhachaa jiran please sabskraabii godhaa. Rakkooma tokko hin qabu laa. Namni gaafa jiru kan waliin boonye, kan waliin goone, kan wal bira hin dhaabanne, kan waliin jajjabeessine gaafa du'e gochuun waan nama tokko faayidaa hin qabu. Namni sun ka'ee akkasitti naa boo'ee, akkasitti duddaa naa cabee, akkasitti mataan naa cabee, akkasitti ijaan naa boo'ee siniin hin jedhu. So namni gaafa jiru waliif qoricha yoo kanan taane waliin fayyannoo jechuudha. Kanaafuu amma warree isinitti hin baay'isu kallattii himan hojiin hojjedhu wayii tokko hin qabaatu rifeensaatti hin darbiin gara sana deemnaa let's go. Na waliin kotta. Na waliin jirtu miti. Argitanii kanatu jira jechuudha. Atamma amma kana kan walitti qabdee ofirraa duute moo mana iistee deemte moo uffannamni kun maalii hojjettan? Abdiin qabama barraafamaan irraafamu bakka yaadee namaan gaa'in hangifamu. Abdiitu jira ayyuuti irri. Abdii qassaalaa yookaan immoo maashiniitu jira ayyuuti. Yaa wayyaan hin xuraa namni ammuma socho'u xureessa waan ta'eef akkasitti mana guutee jira. Baranni umuun beeku. Har'a waan uummanatti hin fakkaatu. Innaa akkasittiin kanarra jirra kana miicuu fi warri kiiloo meeqa miicattanii kiiloo 16 miicaachuudha. Kiiloo 16 siniin jedhu bilaankeetti yookiin biddilibsiisa akka kanaa kiiloo 40 miica kun. Kiiloo 40 hin miica garuu kiiloo 60 hin miicu. Fooxaa jettanii amsoolaa jettanii magaalaa jettanii bakka hin beektu waa'ee maashinii ani isinitti himu. Innaa kanaaf xaarii tokko malee kanaaf miicuuf jechuudha. Uffata baay'eetu jira garuu sa'aatii meeqatti akka fixu hin beeku walumaan haa miicuure isin maal jettu akka isiniin jedha yeroo darbee uffata baay'istanii uffata baay'istee keessan kaayinii aduun akka malee gubaa irra garuu uffata baay'istee keessan naqiisi jalaa gubataa maal jechaa turtanii. Galatuumaan isiniin jaa kun jalaa citee gubate taanaanii beeku. Kanaafuu kiiloo 14 jira. Kiiloon isaa gadi jira natti fakkaata garuu hin xiqqaata.
Kan koo kun immoo maashiniin koo kiiloo 10 jechuudha. Ammallees koo gara uffata miicuutti deemna. Biliis hagadaan dhiyeessan wantoota akkasii irratti xiyyeeffadhaa isiniin jechuutiin barbaada. Ofirratti argee bakka hirrina koo bakka dadhabbina koo irraa ka'ee wanti isinii qoodu isa kana jechuudha. Waan akkasii irratti xiyyeeffadhaa isiniin jechuuf illee. Kunuuti egaa maashiniitti nannaqaatee jira. Saamunaan laargoodha. Akkuma isa biyya arabaati jechuudha. Wanti dhibeen jiru birriin jiraannan wanti dhibee tokko hin jiru hunduu fataadha isiniin jechuuti barbaadeenii. Kunuuti egaa as kanatti miicee xumuree akkasumallee sallee miicadhee shaaworii galee uffata jijjiirradhee guyyaanarraa guyyaatti uffata miicanii fi guyyaatti ofii fataa itti godhannaatti fakkaata. Kun akkas jechuudha. Uffata kana keessa uffanni biyya keessaa tokkollee hin jiru. Garaa ciniinnaa qotinya hundi isaa bututtuma biyya arabaati. Bijaamaan kun illee achiiti kanaan fedhe gogoraa. Gogoraa birii 25 hin biteera diraamaa saawudii 25. Yaa hin bareedan bareeda iji wasteerii fi tokkos immoo jirti. Akkasiin siniin jedhaa qimamochi bijaamaa maalii fokkisallee bareedallee maal ta'ellee ani uffata argan biyya dhufe hinuman binni gabaa masaa deemee hin beeku. Biteerachuuf meeshaa mana keessaa tokko binneerra ergan dhufe jechuudha. Tokko sayyuu kan kanarraa nafe waanuma biyya alaati hundisaayyuu. Innaa haga ta'e hinuma nama oolche nama bubbulchaa siniin jechuuti barbaadeeni. Yaa akka odeessanis immoo miti wanti alaa dhufee wanti nama fayyadu hin jiru minaamin illedhaan yooma safaraa darbee daangaa darbee yoo ta'e malee sirriitti kan isinii ta'u filattanii maal jettanii taanaani bareedaadha. Innaa shaarbota illee achi fidadhee baay'ee fidadhee shaarbii baay'ee tokko bareeda. Anaaf naa ta'e ragaa kan waan jedhu hin beeku. Akkasiniin jedhaa orumaan keenyarraa kana fakkaataa as kanarraa ogaaffii qabaattanii maal qabaattanii gaafachuu dandeessuunis immoo isinii deebisna. Uffata baay'ee tokko miidhe ofirraa duute immoo amma kana maaliif amma kana walitti qabda ho'ittan yaa ganama yoo maashiniin ta'e ibsaallee qoxxaruu danda'a. Karoora yookaan immoo piroogiraamiitiin hojjechuun bareeda jechuudha. Saamunaallee qusataa walitti qabanii bakka tokkotti miicuuni. Kunoo walirra dadarrabeetiin hafee malee baay'ee miice. Anas ta'ellee wayyaan tokko hin jiru jechuu isheenillee ogeessitee itti darbatte. Innaa akkasii yommuu immoo kaarsii miicaarti isheen immoo. Ani immoo kunoo akka gadi taa'uuti natti fakkaatee as kanatti looshinii kun looshinii paappaayyaati. Yeroo bishaan keessaa ba'an namni nama daddaalachaa mitiiree sanatti looshinii diddiibachuu maal jechuun dirqama kana booda baqa. Hojii waan fixeedhaaf fataazanaa hidhee kan guyyaa har'aa xumurii jira. Fuulletti immoo kana dibadhanii baaziliinii kana qofaa kunoo mataa koo miicee fataa godhee jira. Garuu bishaan isaa keessaan gonne isatti yerootti aanutti hin darba. Kanarratti otoo hin taane jechuudha. Amma viidiyoon kanuma irratti dhaabbachuu fi baaziliinii kana achiin fidadhee dhufe asiis immoo jira. Faarmaasiirra jira isiniin jedheera. Kunoo kanaan massaajii godhatu yeroo hundumaa waggaa dheeraa kanan fayyadamu fuulaaf yoo jiraate kana achi meekaappii mikiyaajii manaaminii bitachuusas fayyadamuu isaatiin beeku. Viidiyoo kana ganaman jalqabee amma galgala ta'ee intinaa ta'ee jiraan isin